isin nama waa hubachuu barbaadus miti nama waa nama hubachiisu barbaadu miti nama miidiyaa kanarra akkanumaan taa'ee namoota gufachiisuu waan hin taane itoo dhugaadhaan nama waa hubachiisuu fi waa hubachuu barbaadaniiti qassi jettanii waa fudhattanii waa nama hubachiiftanii kun akkana kun akkas jettanii isin amma afaan nama xalafuu maal jechuu kun dhugaa barbaadu miti. Kun bakka waan sobaa akka hordoftanu tuma beektanu gammadan. Kuno isa haasoftuun bisaa kuno obsaan si caqasuu jira. Laal waan siin jedhee amma aniifatti waan irratti waliigallee qabne jalaan hareef. Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa akkuma dhaladhetti dhalatee akkuma kiyyaaf yankeellee lafee irratti foon ijaaramee jiru kan isaas akkasumatti ijaaramee jettee waliigallee xumurannee jirra. Nama akka keenyaatti inni nyaataa macaafarra jira. Itti fidanii qacam godhee nyaata jedha. Gara Yohaannis boqonnaa afur keessa jiru osoo karaa deemuu dadhabee bishaan dubartii takka kadhatee kanaafuu bishaan dhugaatii kadhatee hin dhugaa sii galee eega nyaate eega dhugee hin dadhabe jedha. Akkasuma wangeeluma Yohaannis immoo boqonnaa keessatti Yesuus kun nama dadhabu deebinaan ammoo humna isaatiin waa gochuu hin danda'u akkuma alaabsi'iiti jechuudha. Aniifatillee humna keenyaa waa gochuu hin dandeenyu uma rabbiin nu laaffisee dalagnaa innis ammootu dandeettii isaatiin waa gochuu hin danda'u. Kanaafuu nama umrannee jirra walii galle garuu jechi kan kee maalidha nama si waaqa siinaan jette hamma kana teessuu qabdu nama ta'uu umranne waan ta'eef waaqas kan jette sana wanti dadhabu kun wanti nyaatu kun wanti dubbisuun geesse kuni wanni akkanaa kun eessaa namuu akka waaqa ta'e nuuf himuu yaaduu qabdamu bakka san qabne jedha maaltu akka waaqa ta'e nuuf himuu danda'u qabdamu maaltu akka waaqa isa godhee fudhatama qabdi. Sagalee waaqayyo dubbata waaqummaa ilaa hafuuran dalachuu isaatiin waaqni abbaa kuni hafuura qulqulluudhaan maariyaamiin golbobee itoo durba turte isa kanatti walii galla miti. Maariyaam durba turte deebime bakka kana ni jaalladha. Maariyaam yeroo Yesuus Kiristoos ulfooftu kana durba akka turte ergamaan Garbi'eel kara Maariyaamii dhaqee ergaa waaqa harkaa fuudhee ergaa waaqayyootiin hafuura qulqulluudhaan hin golbofamtaa ilma sindeessaa ilma tideessus Yesuus hin jedhamaa jedhee akkasitti dubbachuu isa kana namantu. Hafuura qulqulluu toora golbobee itti golbobee jennaan ni dhalate. Akkamittiin beektu isin nama walqunnamtii saalaa dhiiraaf dubaratti. Situ na himuu jira bara ammaan. Isa kana ofiif beeku. Amma kan isinirraa barbaadu. Isa kana jechuun isa beektan maal fuuchaan dubbadhee jechuun jalqabatti isin gaafachuu barbaadan kun likkidha moo likkii miti akka keessanitti. Irra golbobee dhalatee naan jetteeni hafuura qulqulluun irra golbobee ergama waaqayyoo dhufee hafuurri qulqulluun sirra hin golbobaa jedhee itti mee jennaan haala sanii dhalatee naan jetteemi isin jedhe bara uumatti dubbatte san si gaafachuu jira. Eeyyee ka. Naa deebi'ee jira. Kan dhalate kun nama akka ta'e waliigallee midhaan ifate. Waliigallee ammas kan dhalate kun nama. Namichi dhalate kuni kan haati miichitee abbaa isaatti jijjiirtee guddifatte daa'ima isiidha. Yaa gurbaa jechaanii akkuma wangeela Lukaas keessa jiru gaafa innillee badee aadaa isii dhufu. Ammoo mootichi Heroodis jedhamu tokkollee ajjeesuudha jedhee jennaan fuutee gara Gibsiitti deemaa turte. Siigalee ammoo badeellee jennaan isiin illeen jechuudha barbaacha isaa gurbaan kun haadhaa fi abbaa aadaa godhaa guddate jechuudha. Maali isiinumatu abbaa kan kee jette waan ta'eef isheellee aadaa godhee guyyaa meeqa barbaachisee guyyaa meeqa booda mul'ate. Badee jechuudha. Ilma namaati haala kanaan guddate. Gaafa kam waaqa ta'e namni kun maaltu immoo waaqa isa gochuu danda'e bakka san naaf ibsiisin jechuu jira ammaan. Isa isin ifan ibsa jalqaba irratti akkasitti dhalachuu isaa kanan beektu isin jedhe isin gaafas. Lakki waan wanni rakkisan jiru amma xumurannee jirra. Nama dhalate nama kana maaltu waaqa godhe kan qofa dubbadhu bakka biraan deebine tole. Akka keessanitti
Ana me kopi dah sekarang sini aku masa kata nanti jadi sini timura kopi teh tanah ni garumo isakana kami tiba ikut kata nanti adalah si lupa cuma nomor baju kan Sambo berapa da na gafatu amma wanga tamaju to kana tumuriti sambo da na gafatu amma wanne ya siga Sanggali cerat Yohanes bokonna to takofsu to ko kase maljen sagalichi jalqaba ture sagalichi jalqaba waanun duma ture dura ture sagalichi waaqayyo bira ture ayye sagalichi ofii isaa waaqayyo ture jedhe eshi inni kun jalqaba hundumaa jalqabee waaqayyo bira ture wanti hundinus isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e hin jiru. cabsin sitti baradama cabsitee kaate sirree si dubbise Maafan eessatti hin cabsime biraa qabdu dabsitee kaate bakka baarra deebi sirrees eessaa kaase inni kun jalqabee waaqayyo bira ture wanti hundinus isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture jireenyichis ifa namootaa ture ifichi dukkana keessatti ni ibsa dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. amma waa'ee maaliidhaan dubbisuu jirtaati Waa'ee Yesuus waaqummaa isaa lafa kanatti hin dubbata innumtuu waaqa ta'uusaa sagalichi kun waaqa bira malee waa'ee Yesuusii miti wanni atamma sagalicha jedhee jalqaba waa'ee Yesuus yoo jechuu baate waa'ee Yesuus kan dubbatu foon uffatee mul'ate foon uffatee kan biyya lafa kanarratti mul'ate sagalichi eenyu sagalichi Ana biyya lafaatti foon uffatee mul'ate. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa waaqayyo ture sagalichi ila amma fakkeenyaa fi